Gaazexeessaan Afgaanistaan daandii irratti nyaata daldaluu jalqabe maaliif ijoo miidiyaa hawaasaa addunyaa ta'e? Nageenyi keenyas naa qaqqabu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota chaanaalii kanaa. Odeeffannoo tibba kana namoonni hedduun gama miidiyaa hawaasaatiin qoodaa turan isinitti himuuf kunoo jalqabnee jirra. Nu faana tura. Gaazexeessaa fi oduu himaan yeroo bulchiinsa Afgaanistaan amma bulchiinsa Taalibaan jalatti nyaata daandii irratti gurguraa jiraachuun ijoo dubbii miidiyaa addunyaa kanaa ta'ee jira. Gaazexeessaan Muusaa Muhammad osoo hojiirraan ari'ameen dura gaazexeessaa ta'ee hojjechaa ture. Amma nyaata gurguree jireenya isaa gaggeessa. Rakkoo dinagdee fi siyaasaa Afgaanistaan keessatti mudate gidduutti suuraan gaazexeessaa Afgaanistaan duraanii Muusaa Muhammad biyya Taalibaaniin bultu keessatti daandii irratti nyaata gurguraa jiru miidiyaa hawaasaa irratti akka malee naanna'aa jira. Barsiisaa Yuunivarsiitii Kaabulii fi gaazexeessaan Kaabir Akmaal jedhamu rakkina lammiilee Afgaanistaan mudatee fi hiyyummaa isaan keessa jiran ibsaniiru. Akmaalii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun suuraalee Muusaa Muhammad kana miidiyaa hawaasaa irrattis qoodanii jiru. Bara 2011 irraa eegalee industirii miidiyaa keessa kan turan Muusaa Muhammad bara darbe hagayya keessa Taalibaan biyya erga dhuunfattee booda hojii isaa dhabe. Gaazexeessaan kun waa'ee jireenya isaanii amma isa mudate yoo ibsu maatii isaa jiraachisuuf liqaa isarra ture kaffaluuf maallaqa argachuuf jecha hojii guyyaa hojjechuu jalqabuu ibsuun wayita ammaa nyaata daandii irratti gurguruu akka jalqabees dubbata. Itti dabaluudhaanis erga Taalibaan bulchiinsa Afgaanistaan qabate booda gaazexeessitootaaf kaffaltii kaffaluu waan hin dandeenyeef isa dabalatee namoonni hojiirraa ari'amanii jiru. Ani hojii dhabee ji'a 6 hanga 7 mana ture. Ani dhiyeenya kanan fuudhe booda haati koo dhukkubsattee anas sababa cidhaatiin liqii namaa hedduutu narra ture. Kanaaf hojiin argadhe hundayyuu hojjechuun qaba jedhee ofitti murteesse. Filannoo biraan qabu. Maaliif? Maatii koo deeggaruun qaba waan ta'eef. Akka jedha gaazexeessaan duraanii Muusaan haala maatii isaanii ilaalchisee yeroo dubbatan haati isaanii dhiibbaa dhiigaa fi dhibee onneetiin akka rakkattu himanii jiru. Dhiyeenya kana sababa laamsha'uu miila isaaniitiin kuftee booda lafee miila isaaniitis cabee jira. Obboleessi isaa waajjira mootummaa tokko keessatti barreessaa ta'ee hojjetu mana keessatti gargaaruu hin dandeenye. Haaldureen kunneen nyaata daandii irratti gurguree akkan jiraadhuuf na dirqisiiseera jedha. Yeroo bulchiinsa Afgaanistaan keessa bara 2011 raadiyoo Armaan jedhamutti makamee hojjechaa turuu kan ibse boodarra gara raadiyoo Salaam jedhamutti jijjiiramee hojjechaa turuudha ibsa. Gaazexeessaan duraanii kun dameelee miidiyaa dhaabbilee miti mootummaa fi damee dhuunfattis hojii jalqabuuf iyyatus deebii tokko illee hin arganne. Amma immoo egaa guyyaa suuraan koo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame kaasee manan ture hin baane garuu ammallee hojii dhabeen jira jedha. Taalibaan bara darbe hagayya keessa Afgaanistaan injifachuun biyyattii keessatti rakkoo dinagdee fi siyaasaa uumeera. Kufaatii dinagdeetiin alatti dubartoonni Afgaanistaan rakkoo barnootaa, hojii fi bilisummaa isaanii waliin wal qabatu isaan mudachaa jira. Kabajamtoota maatii chaanaalii kanaa odeeffannoo isin biraan geenyetti yoo gammaddan qofa chaanaalii yuutuubii keenyaa ofii keessaniif saabskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Galatooma.